Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii aan Dr. Birboo Caalaati. Egaa har'a barnoota fi mutii kanan dhufe mana yaalaa keenya isin daawwachiisuun dhufe. Egaa manni yaalaa keenya kilinika giddugaleessaa Wiirtuu jedhama. Kan inni argamus magaalaa Sabbataa Aanaa Mogdeetti. Kana dura waggaa lamaan dura hojii kan jalqabe yoo ta'u, manni yaalaa kun yeroo ammaa kana hojii babal'aa hojjechaa kan ture yoo ta'u, namoota baay'een hanga ammaa ispeeshaalii namoonni naannoo magaalaa Sabbataatti dhiyoo jiranii tajaajila bal'aa irraa argachaa akka jiranii beekamaadha. Akkasumas immoo namoonni illee kan dubbatanii nu galateeffatanii jiru. Tajaajila bal'aatu mana yaalaa kanatti kennama. Maqaan isaarree kilinika giddugaleessaa ta'u malee tajaajila gurguddaa fi babal'aatu kennamaa ture. Kanumaanan wal qabsiiseen mana keenya kana warra hin beekneef isin daawwachiisuudhaaf an dhufe jechuudha. Akkuma argitan kana kun kutaa receptionii yookaan kutaa simannaati. Haalli ittiin mana isaas tarii odoon dhufin namni dhufee hin beekne ilaaluu qaba jedhee waan yaadeef kun kutaa simannaa yookaan immoo reception areaadha. Kutaa kanatti gaa namni kamiyyuu dhufe jalqaba kutaa kana dhaquudhaan kan inni keessummeeffamu. Ogeessota kutaa kana keessa ogeessa lama jira. Viidiyoo waraabbiidhaaf fi yeroodhaaf keessa gallaksanii. Kun walumaa galatti kutaa simannaa waiting area bakka namni itti eeggatu bakka kutaa simannaa kanniinidha jechuudha. Alaa isaati jechuudha kun kutaa injection room yookaan immoo kutaa lilmeeti. Kun immoo kutaa hakimnitti yaalii gaggeessu yookaan immoo OPD outpatient department kan jedhamu bakka hakimni qorannoo itti gaggeessu jechuudha. Istiriitti fudhatee physical examination isa jedhamu hojjetee bakka hakimni dhukkubsataa itti ilaalu kutaa kana jechuudha. Egaa akkuma asirratti mul'atu kana nuyi hakima sadiin hojjenna. Yeroo baay'ee dabareedhaan hojjenna. Anis nan hojjedha. Hiriyoonni kiyya hakimoonni namni lama jiru. Isaan waliin kan hojjennu jechuudha. Kun egaa akkuma argitan kana lafti bal'aan kun koriidarii isaati. Bakka eeggannaati baay'eessaa'ee. Kun immoo kutaa emergency OPDti. Namoonni tarii yaala ariifachiisaadhaan dhufanii yaalamuu qaban achi fa'aa turu. Kun kutaa ultrasoundiiti. Ultrasoundiin keenya isuma argitan kanadha. Kun kutaa ultrasoundiiti. Ultrasoundii guddaa qabna. Ammas karaa oliititti ol darbaa jirra. Karra oliis kanuma keenya jechuudha. Kun amma asirratti kan argamu manni kutaa laaboraatooriiti. Inni guddaan kutaa laaboraatooriiti. Kunniin kutaa boqonnaa ogeessota fayyaati. Staff room jedhu kun lakkoofsa salgaffaan kun kutaa boqonnaa ogeessota fayyaati. Kunniin bakka waiting area kutaa laaboraatoorii bakka itti eeggatanidha. Kun immoo kutaa laaboraatooriiti jechuudha. Kun kutaa laaboraatooriiti. Lakkoofsa 8ffaan kun kutaa laaboraatooriiti. Egaa akkuma akkinoo haala argamu kanaanii qorannoo garaagaraatu kutaa kana keessatti gaggeeffama. Kun bakka qulqullinaati. Kun immoo meeshaaleen garaagaraa meeshaan qorannoo adda addaatii oolan kan bakka itti gaggeeffamudha. Meeshaaleen kunis gaa keemistirii maashinii jedhamu jira. Gidduu faayin keeridhamtii qorannoo hormoonii adda addaati. Kun immoo CBC maashin jedhama. Qorannoo dhiiga waliigalaa adda addaatiif kan ooludha. Sattaansees kunneen ogeessonni achitti hojjetan hubannoodha akka ta'uuf poostarii isaa maxxanfatanidha. Staandardiinis isa gorsa waan ta'eef. Asittis qorannoo laaboraatoorii xixiqqaan immoo asirratti gaggeeffamaa jechuudha. Qorannoo laaboraatoorii xixiqqaan asirratti gaggeeffamaa maqaa isaa isinitti mul'atedha yaada. Kunniin qorannoowwan xixiqqaa asitti gaggeeffamu jechuudha. Hepatitis B, C, qorannoo biraa adda addaa kun qorannoon xixinnaan kun meeshaalee kanneeniin gaggeeffamaa jechuudha. Kun kutaa laaboraatoorii kilinika giddugaleessaa Wiirtuutii jechuudha. Egaa kilinikni kun kan inni argamu magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa Aanaa Moglee naannoo gabaa uummataa sanitti argama yookaan immoo dhaaba taaksii taaksii taraa duubaan gara lixaatti argama. Kun egaa ala isaati jechuudha. Ala isaatiin gaafa laallu magaalaa Sabbataa ala kilinika keenya duubarraan gaafa magaalaa Sabbataa laallu viiyuusaa kana fakkaata. Kanaaf warri hin beekne yaadan daawwattu jedheen yaada. Warri immoo naannoo Sabbataa artan dhuftanii nu ilaaluu dandeessu. Fayyaa ta'a.